an kan jedhu namoonni baay'een keessanii jechuudha warri har'a gadi baatanii hantuuta qalanii gurgurataa jiru saree qalanii gurgurataa jiranii jechaa jirtan kun jechuudha osoo micayyoon kun jalqaba waan kana gadi baasuu baatte isheen iyyuu dubartii taate wanta shakkii keessa ishiitti uume kana keessa ishii amansiisee dhadheetoon iyyuu jara kana xoqqomtee tooka akka kanatti wanti kun dubbatamuu baate eessa jirta sin kaleessa wajjin nyaachaa turtammoo akkamitti wanti kun nu lagatu yookaan wanti kun nu bira hin ga'u nyaachuuf dhiisuu keenya akkamitti beekna maaliif waan kana baasnee hin dubbanne jettanii akkamitti keessa keessanitti dandeettii horatanii baatanii dubbachuu dadhabdan moo har'a sababa namni tokko dubbateef gadi baastanii wanta dubbiitti illee wanta haasa'uutti ilma namaatti dhageetitti illee hin bareenne kana gadi baastanii dubbattaa jirtanii saree qalanii biyya nyaachisaa jiran sareetu qalamee gurguramaa jira hantuuta qalanii gurguraa jira kan jettanii amma gadi baastanii dubbattan kana duraan eessa dhaqxan maaliif uummata fixu maaliif wasfaatiin cuftan akka nyaata hin nyaanne eessa turtan duraan osoo micayyoon kun gadi baastee dubbachuu baattee hoo hundi keessanuu callistanii tuma jaruma kana wajjin nyaattanii tureeyyuu moo akkam gootan yaada akkamii qabdan ture warri akkanatti callistanii amma micayyoon kun waan kana ifa baasteetti gadi baatanii waa meeqabu keessaa jirtan kun duraan eessa turtan kuni gaafin koo isiniif warra teessanii har'a gadi baatanii wanta dubbachuutti illee dhageeffachuutti illee namatti hin tolle ashuma harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafa heddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessa ana obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya nabukkee ture isin birallee haa jiraatu isinin jecha namoonni chaanala kana haraa taatan sabskiraayib like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isinin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha egaa wanti samoona kana immoo biyya keenya keessa adeemsifamaa jiru akkasumas wanti guutuu miidiyaatirra adeemsifamaa jiru wantoota akkasiiti jechoonni tokko bakka bakkatti fakkeenyaaf akkuma micayyoo kana namoonni baay'een hin beektanii micayyoon kunis yuutuubaraa kanneen akka ishee fakkaatan illee baay'een isaanii jechuudha waan kanarraa namoonni yookaas akka iccitiitti dhaqanii itti himanii gabbaanii kan dubbatantu jira ani wanti na ajaa'ibee tokko keessaa namoonni kun hundi wantoota akkanaa kana argaa turanii hanga yoonaa akkamitti callisanii zim jedhanii ilaalaa turan osoo micayyoon kun jalqaba dura mucaa kanatti dhattee iccitii kana himtee tooniyyuu iccitiin kun jalqaba miidiyaa irratti bahee dhaga'uu baate jarri kun callisaniituma itti fufammoo moo har'a sila dhaga'ame jedhaniitu wanta duraan dhiisanii bira darbanarra gadi baasanii too dhugaan isin hin jedhaan wasfaatiin na cufameera maaliif jennaan wanti isaan haasaa jiran wanta ilma namaa nyaata cufu yookaan wanta ilma namaa namummaa isaa jibbisiisu jechuudha waan kan san caalu dhugaa kan kanaa namni asii harree qala jettanii bochan kan san caalu kuni hantuuta akkasitti dulatii godhaniiti hantuuta kan isaan gurgurataa jiranii kun as deebi'ee foon saree gurguraa jiranii wanti kun miidiyaa guddifachuuf immoo wanta kana argaggaxanumaan dhugumaanitti agartaniiti wanta qabatamaadha wanti kun dhugaan isin hin jedhaani namoonni baay'een mee galaati ilaalaa fakkeenyaaf amma micayyoo kana laaluu dandeessanii yuutuubara micayyoon kunis akkuma keenya kana yuutuubara hojjetti mucaa wayiititu dhaqee akka iccitiititti micayyoo kanatti hime jechuudha micayyoon kuni mucaa kana gadi fageenyaan illee gaafattee jirti maaltu ta'ee ati eessaa dhuftee akkamitti jetteetti mucaan kun akkamitti jalqaballee akka dhufee mana namaa akka hojjetaa jiru ifa baasee dubbatee jira jechuudha nan dubbadha jedhee yeroo baay'ee biddeen kun dhaba jedheen callisaa ture jedhee jira akkasumas silkii isaanii fattashuudhaan duratti jara kana lamaan niitii amma hantuuta tuqalameetiin akka dulatiitti uummanni nyaataa jira wanta jedhamu kana yookaan waan kana gurguraa jirti kan jedhamu kana dubbattee jirti ishiin illee jechuudha waan tokko mee namoonni baay'een galaatii dhageeffadha yuutuuba sana jechuudha viidiyoo sana dhaqaalaalaa yuutuuba mucayyoo kanaatirra jechuudha waan tokko ifa baas inni himtiyyuu jechuudha gaafa dubbatu jechuudha sodaarra kan ka'e yookaas immoo nama rakkate mana namaa keessaa akka hojjetu himee jira lammata immoo isheen iyyuu viidiyoo sana irratti jechuudha as garana amalli isaanitti jijjiirame waan ana hojjedhu jedhee hin hojjetu minaamina minaamattee dubbattee turte kanarra silkii fattashaan dhufee silkiin barabbaramee tooni yoo silkiin barabbaramu mucayyittii wantoota akkasii achirraa namoota yookaan isheerraa taqabbalanii tooniyyuu gurguran sana na fakkaata kan isaan faana meesejii barreeffamee fi isaan faana wantoota ergamedha kan isheen agartee dhugaa
maal jedheen dubbadha ani waa dhugaa dubbachuuf illee nama godha maaliif jennaan ani erga guyyaa gaafa wantoota akkana argeeti keessi koo na kudhamaa nyaata wasfaatii dholchufe dhugaan isiniin jedha maaliif ana bichaa miti namoota hedduu kan ammoo ta'e osoo kanarreeti bu'anuu hantuuta saree maaloo waaqa sodaadhaa dhugaa rabbii baggee taasisim ani hin beeku maaltu ta'aa jira biyya keenya keessa ilmi namaa maal ta'uu jira ani dhugaan isiniin jedha ilmi namaa silayyuu maaltu akka kanatti biyya nagaa dhoowwe wanti jennu wanti beekamaan hin turre waan hamma kunoo akka kanatti ba'aa jiraadha jechuudha maaliif ilmi namaa balbala rabbiin dhaabbadhaa waaqayyoon kadhadha jedha malee karaa biraatiin karaa kamiin osoo hin beekin kallattii inni hin beekne akkamittiin akka cubbuutti galaa jiru akkamittiin wanta waaqayyoon hin jaalanne akka hojjetaa jiru ittiin dhagahamne ilma namaatitti maalitti beeka maaliif jennaan namni kamiyyuu suuqidha gaafa dhaqee bitee tooniyyuu waan kamiyyuu dalagate nyaatu waanuma normaalitti fakkaata wanti beekame hin jiru jechuudha amma akkasuma immoo mucayyoo kanaan kan wal fakkaatullee tokkollee akkanumatti xoqqomee inni immooyyuu dhiiraa mucaan kun immoo jechuudha isallee yituu wasaarratti galee mucaan namni biraallee akkanumatti wanta shakkan yookaan shakkiitti qaban tokko dhaqanii isatti himanii innillee gaafa fattashaa sana dhaqu foon sareetitu gurguramaa jira foon saree akka foon hoolatitti gurguraa jiranii jedhee mucaan kun immoo dhaqee mucichicha qabsiise jechuudha mucaa waan kana jalqaba yookaan gabaa dabarsee gurguraa jiru kana qabsiise jechuudha dhugaa maaltu ta'aa jira akkamitti callisan hanga yoonayyoo osoo mucayyoon kun haa jettee jalqaba kana waan kana gadi baasuu baatteeti namni tokko iyyuu jechuudha baasee hin dubbatu jechuudha ilmi namaa lubbuu isaatiif jecha sodaa yookaan har'a miidhama maali wanta jiru waan waaqayyo jaalatu wanta dhugaa lubbuu namoota meeqaa tarasiisanii tooni namni tokko yoo du'e maaliif baasanii hin dubbanne hanga yoona ammaaf callisan dharraa hoo akkamitti dubbatan ani hoo gizee tokko shakkii natti ta'a wanti kuni sila maqaan bee sila jechamaan as ba'e miidiyaa irratti si'a tokko ittiin dalagannaa ittiin yuutuubara keenya guddifanna yoo kan jettan ta'e daraa waan jecha namaatti illee hin bareen waan as xayyaa fi wantoota akkasitti nama saganan kan as baastan hin dubbatina tarimmoo dhugaadha yoo ta'e jarri kun maaf callisan keessattuu gaafa saree qalanii nama nyaachisan gaafa hantuuta qalanii nama nyaachisan erga arganitti akkamitti callisan maaliif baanii hin dubbanne har'a akkamitti dubbatan erga biyya uummata waggaa meeqatama nyaachisaa turanitti har'a akkamitti baasanii dubbatan already mucaan kun erga mana niitii sana galee waggaa meeqa akka ta'e achirratti dubbatee jira akkasuma mucaan immoo saree qalanii akkasitti saree gurguran jedhe kunis immoo waan gabaabaa miti jechuudha waan tureedha jechuudha waan yeroo ammaa kana keessa hojjetame sun hin taane turee jira jechuudha erga waan akkanaa kana hojjechuu qaban maaliif callisanii uummata nyaachisaa turan maaf zim jedhan har'a hoo maaf baasanii dubbatan dhugaan isin jedhaan hin beeku maal takkataa jiru hin beeku ilmi namaa kan nagaa dhawwee toonii ilma namaa akka bineensaatti wal nyaachisaa jiru ilmi namaa siluma karaa rabbii irra jira jedheetti yaada garuu karaa biraatiin karaa kamiin akka inni hin beeknetti akka dogoggoraa jiru hin beekne kanatu ilma namaa akka bineensaatti wal nyaachisaa jira dhugaa rabbii maaltu ta'u jira dhugaa rabbii ani hin beeku begeetaa simaanii amma yoonaatitti jechuudha waanan laalu waanan dhageeffataa jiru amanee osoo hin taane keessi koo jechuudha garuu yeroo dubbatan sana namni kamiyyuu garaan keessan tole isin hin jedhu waan akkasiirraa waggaa dubbatan ani yoo guyyaa akkanaa kana tarin mana namaas deemtanii tarimmoo magaalarraas namni jirtan guyyaa tokko namni suuqidha dhaqee foon bitee hin fayyadamne jira jedhee yaadu hundumtuu ni bitaa maalitti beekna kan maaliif jennaan dhugaan isin hin jedha walumaa galatti bichaa hin beeku waaqayyo bichaan akka cubbuu keenyatti osoo hin taane akka arjummaa isaatti dhiifama nu godhee karaa isaa nutti agarsiisu kana namni kamiyyuu jechuudha qulqulluudhaaf jechuu dhiisne deemnee tooniyyuu cubbuu keenya himachuun nu baasa maaliif jennaan kallattii kamiin akka nyaanne wayi mana namaa keessumminnatii deemne wayi cidha tokko deemne wanti beekamaan tokko hin jiru jechuudha gabaabumatti jechuudha maaliif jennaan warri har'a dubbate kun kan waggaa 2 waggaa 3 ture kan waggaa 2 3 biyya nyaachisaa turan har'a gadi ba'anii sababa mucayyoon tokko qofti dubbatteen baasanii dubbatan duraa maa callisaniidhaan isheen dubartiin kuniyyuu baastee dubbatte wanta argite tokko xirxaaree keessa ishiititti uume jennaani baastee tooniyyuu akka kanatti jara sana irraan geesse wanta kana ifa baastee jarri kun immoo dhiira ta'aniyyuu jechuudha already mucaan amma mucayyoo kanarratti yuutuubara ishee irratti dubbate kun illee dhiira deebi'ee kan amma saree qalaniiti saree akkasitti gurguraa jiran jedhu kun illee dhiira maaf callise dura maaf callisanii ta'a maal nu dhibeedha kan isaan yoo warra akkana jedhan kun wajjin nyaatanii malee akkamitti maal nu dhibe yoo jedhan kallattii kamiin akka waan kana lagachuu danda'an maalitti beekan maaliif deemee kallattii kamiin mana nama kamiititti akka waan kana fayyadamee nyaatu sababa hin beekneef durumayyuu namni sun waan kana fayyadamaa jira
already maalla dhibee nyaadhes jedheeti malee akkamittiin shakkii keessa isaatitti uumuu dhiisetoo tariyaan yoo osoo hin beekin mana namaatitti yoo qammase yoo nyaadhee wanti kun anallee na qaqqabuu danda'a lagachuu hin danda'u jedhee maaf hin dubbanne maaf dandeettii akkasiisan keessa isaatitti horatee baasee hin dubbanne gaafsan har'a akkamitti uummata ani maal dhugaa isin jedhaa bakka wanta dubbatan illee jireenya isin jibbisiisa dhugaa gaafa kana dhagaanii jireenya nama jibbisiisa osoo dachee irra jiraadhu baadhee sa'aatiin itti jettantu jira jechuudha namni akkamittiin ta'ee isaanii hin beeku amma horiin iyyuu yaadaan namni amma kana yaaduu dadhabuurraa kan ka'e maaliif jireenya dachee kanarraa qofa filate amma nasirra jirutti bichaa waan kamiiniyyuu nan nyaadha abaluun ashannafaa birrii kanan horadhaadha bicha jireenya isa boruu maaliif inni har'aa kun iddootti deeman qaba namni kamiyyuu dachee kanarratti kanaaf hin jiru hin du'a garuu mana keenya isa boruuti garri itti deemnu hin jiru namni si'a lama ka'ee deebi'ee hin du'u si'uma tokko du'a waan ta'eef kanaaf namni maaliif jireenya isa boruu dagata maaliif nyaannaa har'aa bichaatti akkanatti ilmi namaa abiddatti wal naqa ay dhugaan isin jedha nuti ani hin beeku nama jechuun amma horii yaaduu dadhabuun baay'ee wanta ulfaa egaa obboloota ko ani wanta natti dhagaame amma kana dubbachuu dhufe inni lammataa maal jechuun barbaada mee namoonni kamiyyuu jechuudha kallattiidha wanta ija keessan agartan tokko yookaan wanta maatii keessan biratti qabatamaa tokko agartan tokko alatti dhugaan isin jedha wanti karaa fooniitiin wal qabate kun isinitti hafu wantoota garaa jechuudha akaakiltiiwwan adda addaa fayyadama maaliif jennaan jireenya isa boruu isinii wayya jireenya dachee kanarraa nyaatanis istanis ilmi namaa inuma du'a kanaaf of eeggannoo godhaa lafa kamitti mana namaa keessumminati illee yoo deemtan of eeggannoo taasisaa yoo isinii danda'amu baate jechuudha akkam jedhee mana namaatitti nyaata namni naa dhiyeesse hin nyaadhu jedha yoo kan jettan ta'e wanta akkasii yoo isinitti dhagaame dhugaan isin jedha namni ammaaraaqii tokko hin dhabu filannoo tokko hin dhabu soomidha bakka soomanyaadha yookaan nan soomaa jira yookaan waan akkasiitti jiraati isaa waan akkasii sana hin nyaatinaa dhugaan isin jedha maaliif karaa kamiin akka cubbuutti dhaqxan hin beektan kana wanta waaqayyo hin jaalanne jechuudha kanaafiyyuu namni eegellee ofiin baasu waaqayyo nu haa eegu lafa kamittuyyuu waaqayyo karaa isaa nu haa yaadachiisu rabbi karaa isaa irra nu haa qabu nuti cubbamtoota cubbuu keenya rabbi nutti lakkaa'in akka arjummaa isaatti karaa isaa nutti agarsiisu kanaaf of eeggannoo taasisaa keessattuu amma already warri biyya keessa jirtan jechuudha nuti warra golla arabaa keessa jiru yookaan namni mana namaa keessa dalagaa jiru jechuudha warri biyya keessa hin jirre jechuu kooti walumaa galatti amma ta'e tokko waan hin beeku ijoollee baay'ee nan beeka namoonni akkasitti itti bu'ee waan akkanaa kana fayyadamuu hin jiru maaliif jennaan namoonni tokko warri nyaatanis hin jiru foon isaanii anamma fakkeenyaaf akka gama kootti hin nyaadhu yoo foon lukkuu ta'e isayyuu guyyaa hunda miti kanaaf namoonni akkasitti jirtan already of eegdu gara biyyaatti gaafa galle immoo walumaa galatti nuti cubbamtoota akka taane beekne cubbuu keenya himachuu qabna kanaafuu warri biyya keessa jirtan of eeggannoo taasisaa mana namaas dhaqanii kallattii kamiiniyyuu haa ta'u wanta ija keessanii agartan qabatamaatti agartan tokko alatti zim jettanii suuqirraallee bittanii hin fayyadamina mana namaallee deemtanii hin nyaatinaan isin jedhaan akka gama kootitti jechuudha amma waaqayyoon karaa isaa nutti agarsiisee ilma namaa karaa rabbii dagatee karaa seexanaa karaa abiddaatirra godhe kana rabbi karaa isaatti agarsiisee karaa rabbiitirra godhanii toyyoo akka namaatitti yaadanitti jechuudha maaliif namni hin jiru walumaa galatti jechuudha kanaafuu of eeggannoo taasisaa isin jedha gama kootinanii wanti dhaamsa isinii dhaamu of eeggannoo taasisaa wantoota akkasiirraa mana namaas dhaqanii taa'ee suuqirraas bittanii isinitti hafu akaakiltiiwwan garaagaraa fayyadamaan isin jedha kanaan ani jechuuf dhufe kanuma fakkaata hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti mee akkasuma yaada keessan koomentii jala naa kaa'a namni yaada waliitirraa waa hubata waan ta'eef namoonni baay'een immoo wantoota akkanaa kana tarii kan hin dhageenyes jiraachuu dandeessan laala yuutuuba kanarra deddeematii wantoota tokko ni jira wanti sun hammam qabatamaadha hammam sobas ta'e waan jedhu gadi fageenyaan hubadhaati ilaala tarii wanti kun ofii keessan sinillee lagattan maatiin keessan karaa hin beekneen obboleenyi keessan fayyadamuu danda'a wanti beekamaan hin jiru kanaaf sanaafiyyuu wantoota akkana kana qabatamaadhaan irra hin darbina oduu sobaati jettanii tooniyyuu irra hin darbinaati gadi fageenyaan hubadhaa bakka tokkotti bakki dhugaan hin jira namoonni immoo akkuma argeetti baasee dubbatus hin jira wanta dhugaadhaaf soba osoo addaan hin baasin jechuudha kanaaf hubannoo taasisaa isiniin jechuu barbaada
hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa. Turtii gaariin isin jedha. Nagaan naaf tura. Waaqayyo hunda keenyayyuu lafa jirrutti nu haa eegu. Namni of eegee of hin baasu rabbiin nu haa eegu. Rabbi karaa isaarra nu haa qabuun isin jedha. Nagaan naaf tura. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinu.